Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Amiin. Waaqayyoon ifa ta'ee ni dhufa. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumtu keessan bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Bagaa torbee shanaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin torbee shanaffaatiin geessan baga wajjumaan nu geenye. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana faaruu 49 lakkoofsa 2 fi wangeela qulqullichaa Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa tokkorraa dubbii sagalee Waaqayyoo jiru waliitiin ni baranna. Akkuma beekamu torbeen shanaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos akka waamicha moggaasaa mana kiristaanaa keenyaatti Dabra Zayit jedhameetu beekama. Guyyaan kun guyyaan dhufaatii Waaqayyoo itti himamu, Waaqayyoon gaafa dhufu immoo maaliif akka dhufu, dhufaatiin Waaqayyoo qulqullootaaf bu'aa maalii akka qabu, cubbamootaaf immoo miidhaa maalii akka inni qabu waliitiin ni ilaala. Egaa hunda dursa guyyaan kun Dabra Zayit yookiin immoo guyyaa dhufaatii Waaqayyoo jedhameetu himama. Keessumaa immoo guyyaa kana Waaqayyoon ni dhufa jedhamee guyyoota eeggaman keessaatii guyyaan kun guyyaa isa tokkodha. Maarreegaa gara barnoota keenyaatti otoo hin seenii Dabra Zayit jechuun maal jechuudha kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a. Innis egaa Dabra Zayit jechuun mukaa, gaara mukaa ejersaa ofirraatii qabdu jechuudha. Dabra Zayit ማለት የወይራ ዛፍ ያለባት ተራራ ማለት ነው ይላል። ደብረ ዘይት ጀቹን ጋራ ሙከ ኤጀርሳ ኦፍራቲ ቀብዱ ጀቹዳ እንስ መጋላን ኩን ደብረ ዘይት ኢየሩሳሌም ራቲ ከረባሃራ ዩኪን ሞ ከራባሃቲ ኪሎሜትር ኩዳን magaala fagaattee argamtudha yookiin immoo magaalaan Dabra Zayit Yerusaalem irraati magaalaa kiiloomeetira xiqqoo fagaattee argamtudha. Innis gaara Dabra Zayit yookiin immoo tulluu Dabra Zayitiin gaafa yaadannu kakuu moofaa keessatti Abeseloom yeroo baqate gaara kana yookiin immoo asii gadee kana bu'ee ture jedha. Abeseloom yeroo baqatee turetti gaara kanarraati irraan gadee gaara Dabra Zayit kana bu'ee ture jedha. Isin seenaa isaa macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 30 gubbaarraatii ni argattu dubbisa. Inni biraan Zarubaabel kan inni hojjechiise mataa mootichaa yookiin immoo mana qulqullummaa waltajjii kana irraati yookiin immoo gaara Dabra Zayit irraati kiiloomeetira 70 fagaattee kan argamtu mana qulqullummaa hojjechiiseera jedha. Innis egaa inni biraan immoo Beeta Faagee Biitaaniyaa kan jedhaman bakkeewwan seenaa qabeettiiwwan ta'an Dabra Zayit irraa gaara Dabra Zayit irratti jalatti argamu jedha. Isaan kun Biitaaniyaa, Beeta Faagee warreen jedhaman kun bakkee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos deddeebi'ee itti barsiise mataa gaara kanaa jalatti argamu jedha.
Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa Hoosaa'inaa Dabra Zayit irraatii gara Yerusaalem akka inni seene Maariqoos 11 gubbaa irratti hundi keenya ni dubbisa. Inni biraan Geetsemaanii kan jedhamu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bakka biqiltuu sanatti bakka inni kadhate sanis Dabra Zayit jalatti argamti. Injila Maatiyoos boqonnaa 26 36 warreen amma ilaalaa jirru kun seenaa gaara Dabra Zayitiitiin wal qabate seenaawwan kana dura abbooliin keenya irratti raawwatan kan irraati ilaalu jecha. Injila Luqaas boqonnaa 24 52 irraa hojii ergamootaa boqonnaa 2 12 gubbaa irraati gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gaara Dabra Zayit waa'ee xumuraa addunyaa kanaa dabarsuudhaaf kara kan akka inni dhufu raajiin kaa'amee jira. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 14 gubbaa irratti gaafa ilaallu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee dubbii dhufaatii isaa yookiin immoo nagara mitsaatu kan jedhamu. Nagara mitsaatu jechuun dubbii dhufaatii isaa yookiin immoo guyyaa dubbii dhufaatii isaa karaa kan akka inni dhufu raajii Zakkaariyaas boqonnaa 14 gubbaa irratti raajiin dubbatamee ture jedha. Inni itti aanu torbeen shanaffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Dabra Zayit jedhameetu waamama. Innis egaa guyyaan kun waa'ee dhufaatii Waaqayyoo, mallattoo dhufaatii Waaqayyoo, wantoota guyyaa kana uumaman bal'inaatiin kan inni itti barsiisedha. Hiikkaan maqaa kanaas akkuma torbeewwan warra kaanii qulqullicha Yaareed faaruu inni faarfate irraatii kan mogga'edha. Keessumaa guyyaa har'aa kana gaafa Dabra Zayit kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos qofaa isaa gaara kanarra taa'ee otoo jiru duuka bu'oonni isaa bartoonni isaa qofaa isaanii dhiyaatanii nutti himi. Kun yoom ta'a? Guyyaan dhufaatii kee fi mallattoon dhufaatii kee maalidha jechuudhaan duuka bu'oonni guyyaa dhufaatii isaatiif mallattoo dhufaatii isaa guyyaa isaan itti gaafatanidha. Innis guyyaa kana wantoota hedduu tarreesseera. Wantoota hedduu kaa'eera. Keessumaa guyyaa dhufaatii isaa mallattoo dhufaatii isaatiif namootaaf mallattoo akka ta'u wantoonni beekamuu qaban keessaati inni jalqabaa qabxiiwwan gurguddoo 11 kaa'amee jira. Kana hunduma ilaallee xumuruu yoo dadhabne iyyuu wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Nutti himi guyyaan dhufaatii kee fi mallattoon dhufaatii kee maal jedhanii gaafa isaan gaafatan hedduun isaanii ani Kiristoosidha jedhanii maqaa kootiin hedduu isaanii dogongorsu. Hedduun isaanii ani Kiristoosidha jechuudhaan hedduu isaanii maqaa kootiin dogongorsu. Bara kana keessa akkuma argaa jirru baay'ooliin ani Kiristoosidha jedhanii ka'anii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti akkuma argaa jirru guyyaa dhufaatii kootiif mallattoo inni jalqabaa kana jechuudhaan gooftaan keenya dubbatee jira. Itti aanee inni lammaffaan sagalee lolaa. Oduu addunyaa hundumaayyuu sagalee lolaa ta'a. Naannoo addunyaa hunduma irratti waraanonni gurguddaan ni taasifamu. Oduu lolaas ni dhaga'ama yookiin immoo dhaga'amuun dirqamadha. Kiristaanonni garuu yeroo kana waa'ee dhufaatii Kiristoosii fi mallattoo isaa ta'uu beekanii nahuun isaanirra hin jiru jedhee kaa'e. Egaa akkuma beekamu yeroo kana keessa wal waraansi
biyyoota ollaa, naannoof naannoo, gandaaf gandaa yeroo itti mul'achaa jiru jechaadha. Inni sadaffaan uummanni uummata irratti ni ka'a. Mootummaan mootummaa irratti ni ka'a. Du'aatiif dabarsanii walii isaaniitii wal kennu. Mootummaan tokkos mootummaa biraa irratti immoo ni ka'a. Kunis kanuma argaa jiru jechaadha. Inni arfaffaan beela, gogiinsa, dhibeewwan garaagaraa, sochii lafaa ni ta'a. Isaan kun hundumtuyyuu immoo guyyaa dhufaatii isaatiif, mallattoo dhufaatii isaatiif ciniinsuu isa jalqabaatii jedhe. Inni shanaffaan yeroo sana Kiristoosiin warri amanan, namoonni Kiristoosiin amanan dhiphinaatiif, rakkinaatiif, mana hidhaatiif dabarsamaniitu ni kennamu. Kunis waan raawwatamaa jiru, waan argaa jirudha. Inni ja'affaan yeroo sana immoo hedduun isaanii dogongoru. Lallabdoota, barsiisota, abbooliidha, faarfattoota otoo hin jedhin hedduun isaanii yeroo kana ni dogongoru. Kanas waanuma argaa jirudha. Inni torbaffaan raajonni sobduun, barsiisonni sobduun ni ka'u. Hedduu isaanis dogongorsu. Fincilli ni baay'ata. Jaalalli namoota hedduus immoo ni qorraa. Kunis immoo xumura raawwii bara sanaati. Hanga dhumaatti kan cibe inni garuu ni fayya. Inni saddeettaffaan ahizaabotaaf ragaa akka ta'uudhaaf bakka samii fuulduratti sababa malee murtoof akka dhaabatan seera Waaqayyoo, mootummaa Waaqayyoo, wangeela isaa mana Islaamaatti illee otoo hin hafiin ni lallabamaa jedha. Inni salgaffaan yeroo sana raajichi Daani'el akkuma dubbatee namni badiinsaa guyyaa bakka gaarummaa sanatti bakka eebbifamaa dhaabateetu argamaa jedhe. Namni sobaa ta'e iddoo gaariirra dhaabateetu argama. 11ffaan yeroo sana warri magaalaa keessa jiran gara tabbaatti ni baqatu. Warri immoo waltajjii irra jiran hunduu immoo lafarra kan jiru hundumaa fudhachuudhaaf ni bu'u. Inni itti aanu inni 11ffaan firiin balasii ni lalistii jedha. Isaan kun hundumti iyyuu guyyaa dhufaatii Waaqayyoodhaaf mallattoo isa jalqabaa ta'uunsaa hunduma keenyaaf ifa ta'uu qaba jecha. Egaa ilaalaa kan jirru torbee shanaffaa soma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Torbeen kun Dabra Zayit jedhama. Dabra Zayit jechuun gaara muka ejersaa ofirraatii qabdu. Guyyaa kana waa'ee dhufaatiin Waaqayyoo bal'inaatiin, waa'ee dhufaatii Waaqayyootiif immoo raajonni hedduun kan isaan dubbatan kan itti barsiifamudha. Isaan keessaa tokko laphee Waaqayyoo kan jedhame qulqullichi Daawit akkas jedha. Jecha afaan Gi'izitiin እግዚአብሔር እሴ ገሃዴ ይመጽእ ወአምላኪነ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድመሁ Waaqayyoon hennufa hin callisu fuula isaattis immoo ibiddi ni boba'a jechuudhaan qulqullichi Daawit raajii isaa irratti himee jira. Inni biraan raajii Zakkaariyaas boqonnaa 14:30 gubbaa irrattis immoo qulqullichi Zakkaariyaasis waa'ee dhufaatii Waaqayyoo dursee raajeera jechaadha. Waaqayyoon ni dhufa akkuma jedhamu firoottan keenya namoonni garaagaraa gara keenya dhufuudhaaf qaxaroo akka isaan hin qabatan miti. Guyyaa kana guyyaa itti addunyaan darbudha. Guyyaa itti hojiin biyya lafaa hafudha. Guyyaa itti namoonni waa'ee badii isaaniitiif, waa'ee yakka isaaniitiif bo'anidha. Mallattoowwan wangeela Maatewos boqonnaa 24 kaasnee ilaallu kana hunda gaafa ilaallu wanta achi keessa taa'e keessaati
wanti hafe tokko illee akka hin jirre hundi isaa akka inni raawwate ibiddi Waaqayyoo boba'uuf qophaa'e kun akka nu eeggatuu fi ibidda kana jalaa ba'uuf immoo har'a maal gochuu qabna isa jedhudha. Achi wangeela kana irratti hanga dhumaatti kan cibe inni ni fayyaa gaafa jedhu kan hin shakkine, kan hin sodaanne, kan hin raafamne, kan faayidaan isa hin binne, kan doorsisni duubatti isa deebisuu hin dandeenye. Kanaaf gaa guyyaa kana qophiin keenya hoo maal fakkaata? Erga Waaqayyoon dhufe, erga Waaqayyoon ni dhufa jedhameeti nutoo maal gochaa jirra? Isa jedhu immoo beekuun barbaachisaadha. Egaa guyyaa kana boo'icha, dhiphina ni baay'ata. Namoonni baay'een badii isaanii ilaalan ni gaddu. Waa'ee badii isaaniitiif dabarsamaniitu kennamu. Waa'een dhufaatii gooftaa bifa salphaatiin, adeemsa salphaatiin kan ilaallu miti. Kanaatiif egaa xumurri addunyaa waa'een dhufaatii Waaqayyoo hunda keenyaatiif guyyaa dhiphinaa, guyyaa rakkinaati. Innis keessumaatii guyyaa dhufaatii isaa kana warra foon uffatan hunduu ergama Waaqayyootiin sagaleen labsi yookiin immoo faagoon afuufame kan isaan walitti qabaman. Warreen bishaan nyaate, warreen lubbuu isaanii of dabarsan, warreen bineensi nyaate hunduu guyyaa kana murtootiif dhiyaata. Innis egaa keessumaa wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa Yohaannis Maatewos boqonnaa 25 gubbaa irratti ra'oota karaa bitaa, hoolota immoo karaa mirgaa dhaaba jedha. Ra'oota warri jedhaman cubbamoota, hoolota warri jedhaman kiristaanota qulqulloota, walumaa gala midhaan faca'e sun margee biqilee guyyaa itti sanyiin isaa balfa irraa yookiin immoo galabaa irraati guyyaa inni itti adda ba'udha. Cubbamoonni qulqulloota irraati, qulqulloonni yakkamoota irraati guyyaa isaan itti fo'amanidha. Guyyaan dhufaatii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos. Namoota baay'ee biratti waa'een dhufaatii Waaqayyoo, waa'een guyyaa dhumaa beekamuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu hin dhufa jedhamee inni himame sun akka Waaqayyoon hin hafnee fi Waaqayyoon akka dhufu hunduma keenyaaf ifa ta'uun nurra jira. Kanaafidha Waaqayyoon gara biyya lafaa yeroo lama dhufa jedhamee kan inni himamuuf. Dhufaatiin jalqabaa Waaqayyoo ilma namaa isa bade foon ilma namaa uffate fayyisuudhaaf. Waaqayyoon dhufuusaa waqtii lama yeroo lamadha. Waaqayyo gara biyya lafaa kan inni dhufu. Ni jalqabaa foon keenya uffate nama ta'e dhalatee suuta guddatee waggaa 30tti
Yordaanositti cuuphame sanaan booda qaraanii irratti fannifamee addunyaa kana fayyisuu isaa kan itti yaadannudha. Dhufaatiin Waaqayyoo inni jalqabaa. Dhufaatiin Waaqayyoo inni lammataa garuu murtoodhaaf gatii dadhabbii keenyaa kan itti argannu jalloonnii fi hamoonnii fi warreen gaarii ta'an kan itti adda ba'an. Fakkeenyaatiif namni tokko baratee dhuma irratti digiriitiin eebbifama. Nam tokko hojjetee dhuma irratti bu'aa hojii isaa argata. Fakkeenyaatiif qotee bulaan tokko ganna roobaatiin dadhabee bu'ee ba'ee qotee facaasee aramee haamee tuuleetu midhaan achirraa argate sana gumbiitti galchata yookiin immoo gootaraatti galchata. Jireenyi kiristaanummaa isa kanadha. Biyya lafaan umurii lakkaa'amee daangeffamee nuu kenname keessatti hojii gaarummaa hojjennee guyyaa kana jireenya bara baraa itti argan. Isin eebbifamtoonni abbaa koo bakka isinii qophaa'e gara jireenya bara baraatti galaa. Isin cubbamoonni immoo ergamootaa fi bakka qophaa'e gara ibidda bara baraatti galaa inni jedhamu sun guyyaan sun guyyaa kanadha. Keessumaa raajoonni waa'ee Waaqayyoo gaafa dubbatan kan isaan haasa'an, kan isaan dubbatan, kan ofii isaanii otoo hin ta'in kan Waaqayyo isaanitti mul'ise, wanta Waaqayyo raawwachuudhaaf fedhee barbaade sana kan itti agarsiisudha. Isa san keessaatis wanti hin taane tokkollee hin jiru. Qulqullichi Daawit kan dubbate keessaati xiqqaate yoo xiqqaate naannaa mallattoo 11 ol kaa'ee jira. Nutoo maal fakkaannaa? Erga Waaqayyoon dhufe qulqullootaaf cubbamoota Waaqayyoo adda baasuuf erga dhufeeti nutoo qophoofne jirraayi. Gaabbii galleerraayi. Foon isaa fudhanneerraayi. Dhiiga isaa dhugneerraayi. Jireenya haala darbuudhaaf umurii keenya fixuu hin qabu. Umurii 80-70 jiraannu jennee bara baraatiin gara ibidda bara baraatti gallee gubachuu nurra hin jiru jechaadha. Har'adha galaa qopheeffachuun, har'adha jireenya lubbuu keenyaa kan nu ta'u hojii jireenya lubbuu keenyaa hojjechuun. Addunyaa keessatti wanti dhageenyu, sooshaal miidiyaatiin wanti argaa jirru, miidiyaalee hawaasaatiin wantoonni argaa jirru kun dhugumatti mallattoo guyyaa dhufaatii Waaqayyootiif kan nutti agarsiisanii fi ta'eewwan ta'an hedduun isaanii kan itti raawwatanidha. Waaqayyoon ni dhufa gaafa jedhamu keessumaa abbooliin keenya bara 80ffaa keessa yookiin immoo bara 1800 keessa Waaqayyoon dhufa jedhameetu himama. Dhufaatii Waaqayyoo eenyullee beekuu hin danda'u. Ergamoonni samiillee beekuu hin danda'an. Garuu qophaatii jiraadhaa jedha. Qophaatii jiraadhaa. Qophii hafuuraa gochuudha. Gaabbii galuudha. Gara laphee keenyaatti deebi'uudha. Amannee argamuudha. Foon isaa fudhachuudha. Dhiiga isaa dhuguudha. Amantaan cimuudha. Wantoonni nama raasan, nama dogongorsan, wantoonni yaada namaa hatan baay'een yoo jiraatan iyyuu nuti isa kanarraa bilisa baanee amantaan cimnee dhaabannee gaabbii gallee deddeebi'uun hunda keenyarra jira jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon ifa ta'ee ni dhufa. እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል. Dhokachuun hin jiru. Tasatoo hin ta'in ifatti kabaja isaatiin raayyaa ergamootaan marsamee ibidda waaqummaatiin marsamee Waaqayyoon ni dhufa.
fuuldura isaattis immoo ibiddi ni boba'a. Ibiddi kun cubbamoota kan gubu, qulqullootaaf kan ifudha. Qulqullootaaf jireenya bara baraa kan itti argatan, cubbamoonni immoo gara ibidda bara baraatti kan galan ta'uusaa qulqullichi Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 25 gubbaa irratti nu barsiisa. Waaqayyoon ifa ta'ee dhufa. Waaqayyoon guyyaa dhufaatii isaa bitaa akka nu hin dhaabne karaa mirgaa dhaabanne ra'oota irraa adda baanee holoota taanee qulqulloota taanee firii 30 bufannee cimnee akka dhaabannu gooftaan keenya uumaan keenya Sillaaseen nu gargaaru. Barnoonni keenya torbeen jaaffaa immoo maal akka ta'e torbee waliitiin ni baranna. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u, kan nu barsiise kan nu gorsiif galanni haa ta'u. Waaqayyoon nu haa tursu, nagaatiin tura.